kanji asagal dabre sanirri guyyaa dahaa yookiin ammoo tuyyuu guyyaa ciniinsu silaa jechuun osoo guyyaa dahaa sayyaadannee jireenya addunyaa kana mirga ilma namaa dhuunfaa kan hin qabne nadiif fi abbaa manaa ilmoo walirraa qaban tahan jechuudha. Miirri fedhii yookiin ammoo tuyyuu gammachuu gaa'ilaa hedduu kan isirraa dubartiin erga gaa'ila raawwattee akkasuma immoo daaboo. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuune Oromoo koo guutu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin jirra jirtu isiniin jedha. Har'a kan hin qabadhee dhufee shamarran takka yookiin dubartiin erga gaa'ila raawwattee akkasuma immoo daabooda sababa maaliirraa abbaa manaa ishee iddoo hirribaatti yookiin gammachuu gaa'ilaa keessatti jijjiirama kan jedhurra kan dubbannudha. Hundi keessan viidiyoon kun dhiiraafis tahee dubartii warroota gaa'ila keessa jiraniifis tahee warroota gaa'ila keessa hin jirre sababii kana yookiin rakkoolee kanaan warra muudamanis tahee kan hin muudamne borsii eeggachuuf ta'a. Kuni waan shamarran hunda irra gahuu fi jijjiirama yeroo wajjin waan dhufu. Dhiirris jechuun dargaggeeyyiin keenya kan gaa'ila hin ijaaranne boruuf isin fayyada. Viidiyoo kana hundi keessan sheer walii godha akkasuma irra fayyadama. Afaan keessaniin kan hojjetamuu fi akkasuma immoo tattaaffii hedduu waan hedduu wal barsiisuu wal yaadachiisuu irratti tattaaffii hedduu godhaa jira. Fuulduratti immoo istiidiyoo wantoota ulaagaalee viidiyoof na barbaachisan akkasuma immoo tuyyuu haala salphaa taheen viidiyoo gabaabaa bilbilaan waraabaa girgiddaa jetta kana hunda sirreeffadhee wal wajjin hojii gaarii akka hojjennu abdiin qaba. Isinis immoo abdii qabdan jedhee yaada jechuudha. Kanaafi har'a kallattimaan gara qabxii dhufeetti yoo kan dabarru tahee shamarran keenya sababa maalii irraa erga gaa'ila raawwatanii dahanii yookiin ammoo ilmoo argatanii takkumaan abbaa manaa isaaniitti jijjiiramu. Shamarreen bareedduun fuulli isii bareeduu kan qaamni isii akkaan jiru tasuma osoo hin beekne jechuudha. Fuulli isii jijjiiramuu, fiizikaalli qaama isii jijjiiramuu, haalaa fi amalli isii jijjiiramuu akkasuma immoo kabajaa fi yookiin ammoo tuyyuu naamusni mana keessatti abbaa manaa isheetiif qabdu jijjiiramuu maalirraa kahaa yookiin sababa maaliiti kan jedhuuf qabxiilee muraasa irraa kan dubbannuu fi akkasuma kana wajjin barannudha jechuudha. Viidiyoon kun garuu kallattimaan sheer gochuudhaan namoota hedduu akka qaqqabu keessattuu warroota gaa'ila samoona kana wal diigaa jiran dhimma kaayiroo irratti ilaalchisee jechuudha. Asirratti har'a kan irraa dubbachuu barbaadu xiqqoo namoota dhiiraa kenna jechuudha. Kan gaa'ila keessa jiranis tahee kan gaa'ila keessa hin jirre kan isin baruu fi beekuu qabdan kun dirqama keessanii kana wallaaluu irraa miidhaa hedduu fi akkasuma immoo wantoota hedduu keessa seenaa jirra. Wanti hedduun nu argataa jira. Dhiironni keenya baay'ee nama dinqisiisan yookiin hedduun isaanii osoo hin tahin tokkoon isaanii jechuudha. Keessattuu barnoota kamiyyuu haa baratan malee waa'ee xiyyeeffannoo dhimma dubartii yookiin shamarranii irratti gadi fageenyaan yookiin duubatti hafiinsa guddaa qaban. Sababni kana jedheef maal jechuun keessan hin oolu dhiira hunda isinitti fakkaatinaan of kolchaa isiniin jedha. Shamarran keenya gaafa gaa'ilatti seenan irraa yaadaa fi dhiphina hedduutti seenan. Kana jechuun walumaa galatti erga yeroo muraasa haala gaariin gammadanii sapiraayizii adda addaa affeerrii fi gammachuu adda addaa wajjin dabarsanii jedhanii haaluma gaariin osoo jaalatu osoo itti gammaduun dhufaa. Achi booda ilmoon hin dhufaa kuni adeemsa jijjiiramaa fi adeemsa yeroo yookiin qilleensaa fi umrii yookiin ammoo dirqama jireenya keenyaati. Ilmoon erga dhufee shamarreen tun yeroo muraasaan booda ni jijjiiramti. Kana jechuun erga deettee kaatee waan hedduutu si jijjiirama. Kana gaddisiisu keessaa dhiironni keenya hedduun isaanii kana maaliif hin hubanne? Tokkoffaa intalli tun ji'a 9 garatti baattee inni lammaffaa gaafa takka jettee gara hafirraa osoo dhukkubu gaafa ji'a 9 guyyaa dahaa deettee kan ji'a 9 dabre dhiisnee guyyaa dahaa san namoonni dahe ni beekan jedhee yaada. Akkasuma dhiironni dubartiin irra deettilee ni beekan jedhee yaada. Guyyaa dahaa san qofti miirri guyyaa dahaa yookiin ammoo tuyyuu guyyaa ciniinsu silaa jechuun dubartiin osoo guyyaa dahaa san yaadanne jireenya addunyaa kana guutuu hin yaadannu jechuudha. Isin ajaa'iba. Kanaafi guyyaa dahaa sun bichaa miira cimaa fi akkasuma yeroo dheeraa nama keessaa hin banne dhiironni keenya kana hubatanii beekuu qabanii akkasuma kan gaa'ila keessa jiran kan gana gaa'ila ijaaruu hedan waan kana xiyyeeffannoon sirriitti gadi fageenyaan irraa haa hubannu haa barannu siniin jedha. Booddee sanis erga deettee dadhabbiin sun haga irraa bahuu fi
dubartiin sun kunuunsa gaarii akkasuma mootuyyuu nyaataa fi dhugaatis tahee haalaa fi amalli barbaachisaadha. Nyaataa fi dhugaatii qofa irratti xiyyeeffata namni kenna. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti hawaasni keenya akkuma baratame marqaa fi akkasuma wantoota qaama isiitii pirootiinii adda addaa akkasuma viitaaminoota adda addaa qalmallee ni jira jechuudha. Yeroo abboota keenya akaakayyoota keenya yeroo har'aa keenya kana jechuudha dinnichaanuu wallaahu a'lam jechuudha namaa bitamuun maaliree keekii sapiraayizii sa'aatii uffata jechuudha. Deette taananiin warqii kanuma malee wanni qaama isiitiif tajaajila isiitiif godhamu badee jira jechuudha. Kuni safuudha. Safuun keenya awwaalamuu qabu. Booddee sanii shamarreen tuni ni kaati. Kanaaf teknooloojiin tole ishee deettee ciifti. Haganumatti ammoo as deebi'ee yoo barbaade dubartii biraa wajjin haasa guyyaa hagasiisan uf qabuu hin danda'u. Kaa itti tolee keessattuu warroonni biyya ambaa kana keessa jiraatan keessattuu irra caalaa warroota biyya Arabaa keessa jiraatan irra caalan warroonni biyya Arabaa keessa jiraatan kan maraatanii waan kanaan jechuu saaxilamaa biyyoota Awurooppaa irraa hin dhageenye hin arginellee jechuudha. Biyyoota gurguddatan irraa sanuu namaaf ergamaa gabra namaaf tahaa bilisooma mirga ilma namaa dhuunfaa kan hin qabne rooni dhiiraa kunis tahee shamarran keenya jechuudha. Booddee sanii innis bilbilaan wantoota adda addaa hiriyoota isiis haa tahuu namoota duraan wal beekanis haa tahuu namootuma isii simachuuf daha irratti dhufan haa tahuu hariiroo waliin cimsa. Gaafa kana shamarreen teenya aaruu booyuu fi cinqamuu silaa jechuudha kan kunuunfamtee nyaattee miira dhukkubbii fi akkasuma dadhabbii san keessaa baatee abbaa manaa ishee gammachiistu isheen miira cinqii fi yookiin hiraaraa keessa seentee jirti. Haaluma kanaan adeemsi guyyoonni hin taa'u itti fufaa ni deema. Ji'a 5-6 hin gahanii akkasuma ji'a 2-3 ta'uu mala. Gabaabamatti jechuudha daa'imnis ni jabaata. Haadha manaatii fi abbaa manaa ilmoo walirraa qaban tahan jechuudha. Booddee sanii intalli tun adaduma jiini isiin silaa namni maal jaare jabaattee duwidii jabaatee fi erga deettee ji'a hagana ni ji'a isii lakkaan malee isiin boqonnaan qabdu raahaan erganii akkasuma immoo tajaajilli gahaan isiin godhamne jechuudha. Tajaajilli isii godhame sapiraayizii yookaan uffata yookaan warqiidha yookiin wantoota adda addaa bilbila jechuudha. Kuni waan har'a sooshaal miidiyaan argaa jirrudha. Akkasuma immoo namoota tokko tokko irratti tarree argaa jirrudha. Kanaafi booda sanii haati manaa kun sababa jijjiirama hormoonis tahee abbaa manaa ishee gammachiisuun baay'ee ulfaata jechuudha. Dubartiin gabaabatti hirriba takka yoo halkan hin rafne tahee abbaa manaa ishee wajjin ciisuun hedduu kan itti ulfaatu fi walumaa galatti miirri fedhii yookiin ammoo tuyyuu gammachuu gaa'ilaa hedduu kan isiirraa hir'atudha. Itti aansuun ammoo dubartiin takka nyaata gahaa fi boqonnaa gahaa qabaachuun ishee dirqama mana ishee keessatti tahee akkasuma iddoo dalagaa bakka feetee jiraattee gammachuu gaa'ilaa keessaa haala qananii taheen jiraachuuf jecha dirqama walii galtees tahee akkasuma ammoo tuyyuu kunuunsa nyaatota pirootiiniin badhaadhaan tahee akkasuma ammoo tuyyuu nyaatota albuudota adda addaa of keessaa qaban dhugaatis tahee dirqama soorachuun jechuudha. Shamarreen takka erga deettee kaate kunuunsa gahaa fi addaan kan hin cinne ishee barbaachisa. Isheenis kan of beeytee ufiif yaaddee gaa'ila ufii diiguu dhabuuf yookiin ammoo tuyyuu kufaatii adda addaa keessa seenuu dhabuu fi waan kanarratti hirmaachuu uf dirqamuu fi akkasuma ammoo tuyyuu jajjabaachuun isheef dirqamaadha. Dhaamsa kooti jechuudha. Warroonni lafaa dhufaa jirtanis taatanii warroonni booda gaa'ila ijaaruu heddanillee wanni kun isin barbaachisa dhiiraa fi dubartiillee akkana booda jechuudha. Shamarran keenya dhiirris wanni inni godhuu qabu kunuunsa gaarii isii godhuu akka isiin boqottu akka isiin yeroo dhiiraa hin aarree hin boonne tokko kaffaluu hin qabne ishee gargaaruu fi akkasuma yeroo deette godhuu qaba. Aarsaa jechuun kennaa adda addaa qofa bituu fi miti tajaajilaa fi nyaata ishee gaarii akkasuma immoo tuyyuu haalaa fi amala itti toluu wallahi dhugaa isinitti warroonni dhiirota keenya kana isinidhaama jechuudha. Shamarran keenya sammuutuyyuu yoo dhiirri isin kunuunsee jedhe irratti boonuu fi irratti of dadhaabuu dhiistanii gammachuu boruu akkasuma immoo gaa'ila abbaa manaa keessanii kana maaliif naaf tahe jettanii beeytanii kabajaa fi jaalalaan akka wajjin jiraattan walajji dhaabachuu wal gargaaruu sammalee jechuudha. Wantoota adda addaa waliin dabarsuuf jecha qaama keessan qabachuu miidhagina keessan qabachuu akkasuma immoo hormooniin qaama keessanii akka kufne akka hin duune kunuunsa adda addaa nyaata adda addaa ofiif godhuun dirqama isin irratti shamarran keenya
Kanaaf erga sanii jechuudha daa'imnu yogguu dahanii jedhan hirriba namatti hin dhiisu hirriba gahaas yoo hin qabaanne dubartiin teenna rakkoolee adda addaa irraa kan ka'e hormooniin isii jijjiirame gammachuu gaa'ilaa keessatti sadarkaan isii parsantiin isii baay'ee gadi bu'a. Kanaaf dhiironni keenyas dubartii keenya baatanii keessattuu yeroo har'aa sooshaal miidiyaa irratti kan arrabsanidha. Dubartii keenya baatanii arrabsuu taljii qabbanooyitu wantoota adda addaa jechuu osoo hin tahiin erga dura haati manaa keessuun nama gaarii fi akkasuma mootu iddoo jireenya keetii keessatti kan si gammachiiftu waa'ila jireenya haadha manaa jechuun qaama keetii namni ija ofii kana bal'aa ta'e iji kiyya bal'aa jedhee ofin arrabsu dhugaa rabbii harki kee yoo muramaa ta'e harki kiyya muramaa jedhee ofin arrabsu dhugaa rabbii wama fedhayyuu ani warri haadha manaatii fi abbaa manaa wal arrabsitan kun osoo uf duuba deebitanii halkan takkas tahu guyyaa takkas tahu waliin gammadanii gammachuu dabarsitanii jirtanii. Kanaaf halkan takkitti gammachuu dabarsitanii fi yookiin ammoo guyyaa takkitti wajjin gatteettanii haala gaariin gammachuu kolfitanii taphattan san dubbachuuf yeroo yaannu dubbachuuf yeroo kaanu waan kana yaadachuun nurratti dirqama. Oromoon keenya kan tokkoon firaa tokkoof nama hilaa jette guyyaa tokko gammachuu waliin dabarsitanii silaa guyyaa saniif jecha halkan saniif jecha haadha manaa teessan waan hamaan jettaniin abbaa manaa keessan waan hamaan jettaniin. Kanaaf shamarran keenya kan har'a gaa'ila keessa jirtus tahee kan ilmoo argatte kan ilmoon argatiin ka'ii amma kana jechuudha har'a boruun jedhin nama qofaaf hin yaadin ufiif jiraadhu namaaf hin jiraatin qaama kee qabachuun kunuunsa gaarii fi tajaajila gaarii qaama keetii hojjechuu fi baay'ee qaama keetii gadi fageenyaan dhiphattee uf jaalatan namni ufiif ta'an namaaf ta'an obboleettii tiyya yoo ati har'a miidhagdee ufiif taate namnis si jaalatee siif taha. Yoo ati gadi taate namnis achumatti sirra gadi jata. Kanaaf hundi keessan shamarran dhaamsanii dhugaa rabbi jechuudha. Waa'een dhimma dubartii yookiin dhimmi shamarranii na'oo isaa na aarsaa guyyaa lamaan kana jechuudha. Viidiyoo akkasiisan namoonni gariin viiyoo adda addaa akkasuma immoo maatii ittiin argachuuf jecha viidiyoo kana hojjetan. Ani akka waan anaan jechuudha an arrabsame. Intalli takka shamarreen takka haala jijjiiramaa fi rakkoolee adda addaatiin jijjiiramuu waan jira. Arrabsamuu jechuun ati arrabsamuu jechuudha. Shamarreen wantoota akkasiin itti fayyadamtan viidiyoo akkasiillee na dinqisiiftanillee na raajjanillee. Kanaaf shamarreen teenna eessaa jiraadhu umrii feete keessa jiraadhu ka'i ufiif yaadi. Ufiif yaadii sin jedha nama hunda dursi ufii keetii ufiif yaadi of jaaladhu obboleettii tiyya gaarii hunda keessan an isin jaaladha warroonni dhiiras dubartiinis taatanii dubartii keessan maalummaa isii beekuu akkasuma immoo maal taatee jijjiiramte rakkoo maaltutti jira yaalchisuu kunuunsa gaarii godhuu fi wantoota adda addaatu jira dubartii miidhama adda addaatu irra gaa obboleeyyan kiyya. Dhaltee hojjette daa'imni hin raffisu yoo xiqqaate haga gaafa jabaate ji'a 3 ji'a 2 gahee jedhutti ijoolleen gariin kan rafnee jira. Daa'imman tun gaafa dhalattee jette garaa ciniinnaa fi garaa muraa wantoota adda addaatu ishee mudata. Shamarreen tun dura deettee hin beeytu tarii namoonni gariin namni afutti hin deenne irraan beekan jechuudha. Nu dubartii waan hedduutu nu mudata. Qormaata jireenyaa kana hedduu gaa'ila keessaa fi ilmoo irratti argina. Keessaafuu shamarran biyyaan ba'aa jiran haadha ofii ayyicha ofii bira fira ofii bira jiraatanii namni waan kana godhi jedhuun hin jiru. Isin ajaa'iba namoonni guddaan nama olii abadan namatti hin waan isin ajaa'ibaa waan beekan irraa jechuudha. Ani nama mudannoo hedduu narra gahee fi akkasuma immoo dhalaanis waan hedduu jechuudha. Waan kana argee jira. Jijjiiramni ilma namaa nin dhufa nin deebi'a yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Akkuma aduun kan baate dhiituu ilmi namaa kuni jechuudha aduu wajjin deema. Yaanni karooraa fi haalaa fi amalli namaa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuyyuu warroonni dhiira kenna dirqama keessan shamarran keessa yookiin haadha manaa keessan kunuunsa gaarii godhuu fi rakkoolee ishee mudate hundaa gadi fageenyaan hubattanii beekuu fi jijjiirama hormoonii isii irrattis tahee jijjiirama haalaa fi amala ishee irraa fuula ishee irraa beekuu qabdanii fuulli isii maaliif jijjiirame maaliif dadhabde maaltu dhukkuba maaliif na dhukkuba jetti yeroo mara jettanii tarii isinitti aaruu fi ammoo dogongora yakka guddaa isin hojjettanii dubbachuu kan hin feene keessi isii miirri guutuun yookiin ammoo jaalallaa fi akkasuma gammachuun siif kan qabdu isii irraa hir'achuu mala. Kanaaf hundi keessan waan kana gadi fageenyaan irratti hojjannee beeynee haa fayyadamnu isiniin jedha.
warroonni maatii kootaa tan akkasuma mootuyyuu hanga ammaatti viidiyoo kan koona jajjabeessu na wajjin turtii gaarii fayyaan faaya isiniin jedha. warroonni maatii koontaan ammas maatii koota hun akka bakka guddaa ga'uu fi inshallah heelfoonii kanas jijjiiradhe magaraafoonaan isii wajjin haasa'u akkana jajjabeessitanii bakka guddaa gahuu fi akkasuma mootuyyuu wantoota guddaa akka hojjechuu yaalii godhaa jira. nagargaaraa isiniin jedha hundi keessan horaa bulaa turtii gaarii Oromoo ko amantiif kutaan osoo waliin qoodin nagahatti isiniin jedha isin jaalladha.